Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddugalaa fi baha Oromiyaa aanaalee akka Liiban Jaawwii akkasumas aanaa Habroo keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hogganoonni zooniilee beeksisan. WBO'n zoonii lixa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara hojiitti aanuutti bobbaasuu hogganni zoonichaa himan. Harri hagayya 10 bara 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessina hanga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa ona Liiban Jaawwiitti injifannoo argachuu beeksise. Abdiin saba Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa ona lixa Shaggar aanaa Liiban Jaawwii keessatti hagayya 9 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuun isaa gabaafame. Akka odeeffannoo maddeen irraa argameetti irree fi gaachanni saba Oromoo WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa PP irratti fudhateen du'a fi madoon adabeera. Tarkaanfiin kun loltoota PP waraana bilisummaa Oromootti hattee hiitee irratti kan fudhatame yoo ta'u haleellaa kanaan hedduun battalatti du'uu fi gariin immoo madoo sasalphaa fi ciccimaan rukutamuu eeruun qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ni mirkaneessa. Dabalataan booji'amtoonni loltoonni PP 15 fayyaa isaaniitti qabamuun harka WBO jiraachuu fi mirgi booji'amaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu taasifamuun barnoonni haaromsa sammuu kennamaa fi jiraachuu hogganni WBO zoonii giddugala Oromiyaa ibsaniiru. Gama meeshaalee waraanaan isnaayipara hedduu dabalatee qawwee keemmii hedduun hidhannoo guutuu waliin dookimantiiwwan adda addaa dugda loltoota impaayera Itoophiyaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haaluma walfakkaatuun WBO'n zoonii baha Oromiyaa aanaa Habroo keessatti injifannoo argachuu ibse. Akka gabaasni WBO zoonichaa irraa bahe ibsutti irree fi gaachanni saba Oromoo WBO'n godina Harargee lixaa aanaa Habroo araddaa hundee dhaabaa iddoo addaa magaalaa Daraartuu keessatti hagayya 9 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argateera. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni PP 15 battalatti kan du'an yommuu ta'u 20 immoo madoo sasalphaa fi ulfaataan rukutamuu odeessi jiraattonni qeerroo bilisummaa Oromoof kennan ni addeessa. Gama meeshaalee waraanaan qawwee keemmii 4 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan garagaraa dugda loltoota PP irraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Hoggantoonnii fi qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa fi baha Oromiyaa gama isaaniin hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin humnoota mootummaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu irra deebiin ibsaniiru. Naannolee akka godina lixa Shaggarii fi Harargee lixaa keessatti jiraattonni humnoota mootummaan hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman kanneen gammachuudhaan simatanii hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa gahutti WBO cinaa akka dhaabbatan waamicha isaanii dabarsaniiru. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixa Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara hojii itti aanuutti bobbaasuu hogganni zoonichaa beeksisan. Akka gabaasa hoggansa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa mooraa leenjii WBO keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een kan gaggeeffame yoo ta'u sirnicha irratti hoggantoonni zoonichaa leenjistoonnii fi miseensonni WBO argamaniiru. Odeeffannoon qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka mul'isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa, tarsiimoo hojii waraanaa, mala hoggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Leenjiin kun miseensonni haaraan dirree hojii keessatti gahee isaanii ga'umsaan bahuu akka danda'aniif qophaa'uu isaa leenjistoonni moorichaa ibsaniiru. Sirna eebbichaa irratti hoggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin jabina jaarmiyaa tokkoo kan murteessu maqaa qofaan osoo hin taane kaayyoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojiirra oolchuu isaatiin ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala walirraa hin cinneen gaggeessuun cimina ijaarsaa, tokkummaa miseensotaa fi kutannoo hoggansaa kan calaqqisiisu ta'uu himu. Haasaawwan sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii
isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaateera. Leenjistoonni moorichaa gama isaanii irraa akka jedhanitti leenjiin yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii ga'umsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessaa isa tokko ta'uu ibsanii miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun dhaamaniiru. Leenjitoonni gama isaaniin Oromoo fi Oromiyaaf jecha lafee hedduun caccabuu fi lubbuu hedduun bahuu yaadachiisuun dhugaa waan qabnuuf abdii guutuun falmannee ni mo'anna biyya keenyas ni tikfanna jechuun yaaddoo cabsee sodaa mancaasuun sagalee isaanii dhageessisuun onnee isaanii irraa dubbataniiru. Dabalataan nama fi lafa ofiif jecha dhiigni dhangala'aa turee fi jiru bifa qoosaan salphifamee ilaalamuu akka hin qabne dhaamanii hawaasi Oromoo xiqqaa hanga guddaatti Oromiyaa biyya ofii tikfachuuf shakkii tokko malee daandii haqaarra imaluun galma kaayyoo dhugaa milkeessuuf ciniinnachuun kutannoo fi murannoo guddaan agarsiisan. Dhaadannoo fi dhaamsa dhama qabu gurguddaa dabarsaniin jechoota kanneen dhalootaaf kaka'umsa ta'uu fi abdii namatti horan dubbachuun jaallan qabsoo bilisummaa biyya keessaa fi ala jiran akka jajjabaatan dhaamsa guddaa dhaamaniiru. Sirni eebbichaa ergaa baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina guddaa hawwuun xumuramuun isaa kan ibsame yoo ta'u mooraan leenjii waboo zoonii lixa Oromiyaa gara fuulduraattis hojii ijaarsaa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjiilee garaagaraa itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa qondaalonni zoonichaa ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.